supportu godhaniif yookaan mucaa waan jaalataniif dhugaa mucaa dhimma mucaa maaliif tuuxaadhaan amma dhimma mucaa kana jedha beetaa nam dhimma mucaa maaliif tuuxan nuti eenyutu wanni as biratti na waan wanni as biratti gaafii na gaafattuuf maaliif beetaa gaafii akka poolisii waa'ee mucaa maaliif ana agartee wannoo na gochuu barbaadda dhageeffadhu kaataraa haasofna dhageeffadhu Oromoo waan dhageeffadhu dura Oromoo waan dhageeffadhu isa waamini na waliin haasa'e Oromoo waan Oromoon injiru inni hojii hojjetar. Isi kana beetaa wajjin haasa'e Oromoo irraa dhagaye waan jedhe amma sibiilee jira mee waan jedhe natti miti dhimma mucaa maal lafaa kaaftaadha bara nama dhimma mucaa maaliif lafaa kaafta haqa isii barbaaduuf dirqama mucaa maqaa dha'uun dirqama mali warri wanni jiru wanni godhamuu qabu maalidha nu marayyuu asirra teennee wayta waa haasufnu ragaa waan qabnuuf yookaan immoo wanni kun investigate godhamee waan dhumatee fi osoo hin ta'in jettee guurree haasahaa jirra kanaaf wanni hin jedhaa jiru maalidha kaampeenii mucayyoon tun akka isiin agartee justice argattuuf itti hafuufamu agartee itti haadhiibamu waan hedduutu jira agartee wanni karaa mucoon tun ittiin mistreat ka isiin taate agartee abuse kan isiin taate kanaaf ajandaa kana yoo kan jijjiiramu ka ta'u taate hoo agartee rakkinna nama lama jidduutti dhufuu danda'uudha wanni kun amma luk isin amma maalidha beetee rakkinni amma as bira jiru maalidha rakkinni amma isin bira jiru isin everything is politicized isin bira wayta dhufu agartee nama dubbii no ay politika dhiifne irraa baramma si fixaa jira beetaa so wanni jiru an intaloo masarat isin intaloo dulattii masarat isin jettaniin tana eenyummaa isin beeku eenyu akka isin taate hin beeku maalummaa isillee hin beeku waliin illee haasahee hin beeku yoo isittuu ajjeesee kan jedhamu ka ta'u taate yoo akkas kan jettan ka ta'u taate marrajaa kan qabaatan ka ta'u taate wanna beeytan evidensii qabdan gabbaasaati haa kassasamtuu taloon tun Ayman Masarat dhaabaa waliin qaama wal beektaate. Look, masarat dhaabaa eenyummaa isii hin beeku. Sagalee isii dheengadda isin irratti dhagahee isii wayita deebii kanaa deebistu dhammootu kalee galgala dhagahee agartee waan kana gaafatanii jechuu wayita isin deebistu. Hin beektu miti waa ishii. No, eenyu akka isin taate hin beekaa isii wajjin communication hin qabu. Eenyu akka isin taate of course hin beekaa. Eenyudha ishiin okay no ibs eenyudha ishiin. No, eenyummaa amma look eenyummaa waa'ee eenyummaa isiitii fi waa'ee eenyummaa isiitii as biratti haasahamaa jiru. No, as biratti look interrogate na gochuudhaaf yoo kan ta'u kataatu taate agartee as bira yaada walii. Noi nama sobduu fakkeessu. Waan jechaa jirru ani fakkeenyaaf jaalmarroo natti mi'oonaan jette jaalmarroon eessatti akka dhalate kaayyoon isaa maal akka ta'e haga murtaa'e sitti maa jechaadha. Ati masarat dhaabaa kana nutti himee eessatti dhalattee kaayyoon ishii maalidha paartii kamii deeggaraa mee nutti himi gabaabsa. Sittima hayyee sittima jedha daqiiqaa mee keessa sittima beektaa sakandii 60 keessa sittima naa qab sakandii daqiiqaa naa kaayi achirra please daqiiqaa takka naa kaayi sittima. No akka interrupt nan goonee fi daqiiqaa takka achirra naa kaayi sittimaati daqiiqaa takka keessatti. Kanaaf kanas godhu propaganda Oromoo irratti hojjettuu barbaada. No daqiiqaa takka bichaa naa kenniidha sittima yookaan sakandii 30 naa kenni sittimaati. Ayyaana moo eenyu jedhamta? Nu biyya keessa jirra. Hayyee naa kenni aboo wallaalaa mara wajjin haasofnaa beektaa ati amma reefta maal jettee dubbataa jirta beekte osoo Oromoon guutuun akka kiyyatti kan yaaddu ka ta'u taate bilisa hin baanaa jette osoo Oromoon guutuun akka kiyyatti yaadde Amaara jala gabrummaa Amaaraa jalaatti deebine. Waa'ee Amaaraa dhiisi Amaarri humna Oromoo. Osoo Oromoon guutuun akka keetitti kan yaaddu ka ta'u taate gabrummaa Amaaraa jalatti deebina. Isin warra haga ammaa Amaarri nu gabroomse jettanii amantanidha. Amaarri sammuu keessa humna Oromooti waliin Amaarri fakkeessitu. Amara daun godhatini. Kuni wanni wajjin walitti dhufeenya qaba masaratii wajjin ka masaratii dhoysuu fi dhufe. Deema achumatti sii wajjin haasa'e. Daabboo bitatee jechaadha achi dhaqeetu.
Jechaa jirru waa'ee seenaa Oromoo si gaafannee jira. Seenaa Oromoo namni hin beekne tokko Oromoo dabarsee tokko kennaa jechaadha. Diina waliin dhaabbata akkuma warra faannoo waliin dhaabbatan kana. Okay? Masara dhaabaa sagaleen ishii gadi ba'ee jira. Nuu qabamtee tooyi nuu qoratamuu qabdii jechaa jira. Dhiibbaa gochaa jira. Maa kana dura dhaabbattu sin. Andu'aalam osoo sagaleen hin jirre, osoo viidiyoon hin jirre, odoo footoon hin jirre, maal jechaa jirtu Andu'aalam ajjeese jechaa jirtu miti. Har'a garuu masara dhaabaa sagaleen gadi ba'ee masara dhaabaa nuu qoratamuu qabdii poolisiidhaan qabamtee jechuun qabdanii. Mee namni tokko miti kaafadhaa ta'u dubbadhaa. Soba moo dhugaadha? Gubbaarra jiru kuni adaabu. Roobeli, ilaala Aymanii kaleessa yommuu as keessatti olola isaa fi propagaandaa isaa afuufuuf jedhu sana sa'aatii ilaala hagam fudhatee haasaa ture ijoollee keenya afaan qabee hin haasaa malee miyuutiin qabatu hin haasaa malee miyuutiin qabatu laallee umarraa abbaan taate galee sagalee kana sanyii galaan miyuutii qabadhu please isa dursaa immoo miyuutii walirratti hin kaasina baay'ee nama dabbara namni ala taa'ee si dhageeffatoo jiraata miyuutii hin kaasina walirratti namni osoo haasa'u ittaansee immoo Ayman mana kana yoo gale ofii isaatiif haasa'uu fi amali propagaandaa isaa oofuu barbaada akka inni jedhetti siin oofuu barbaada malee kan nu jenne hin barbaadu ammas taanaan boodas warra asirra jirtan gariin keessan gabbuutanii nama yaada siin faallaa ta'e ol galchaatoo yaada keessan irraa fo'an nuyi ammas kan jechaa jirru boodus kan jechaa jirru ugaa hin barbaanna micayyoon tuni information adda addaa hamma ba'aa jira sagaleen kun nu qoratamu jennaa jira malee ekeleen ajjeesti jechaa hin jiru akka kana jennu nu doggorsuu barbaadeetiin nan ol seenu laal afaaniin fu'uu barbaade nuyi abshaala bakka kanatti hin beekna maal akka dubbannus maal akka goonus jecha hin gowwamin Ayman Ingiliffa dubbachuun beekaa nama gochisiisu jechaadha sitti himnashi deebitee seente taanan miyuutii qabattee teessa jecha ta'uu baannaan immoo achuma gattaa'e jecha deemi mana kee banii ta'u na'een habashaa wajjiniin haasaa oolii jecha kanuman jala taa'een dabaree namaaf hin kenna miyuutii adii irratti hin kaasinaa ta'u dabaree keessanii siinuu haasaa. Okay, galatoomii sooretti naaftanyaan Oromoo da'oo godhattee Oromoo balleessuu fi kana hojjechaa jirtee jira. Naaftanya የኦሮሞ ልጆች ለወደ ተገዙትን እየገዙ ኦሮሞን ለማጥፋት ነው የሚፈልጉት። ኦኬ የኦሮሞ አርቲስቶችን ለማጥፋት ነው። Yoyyaa ilmaan Oromoo qaqqaalan ilmaan sabaadhaa akkam jirtu fayyaa. ሚት ኮሪ ስለዚህ ኦሮሞ Yoyyaa ilmaan Oromoo qaqqaalii ilmaan ayyaadhaa akkam jirtu fayyaa. ባይጋስ ከሳ ኤባ ርቅቻ ትረ ይረሞ ኤባ ዳንዲ ትረ ይረ ከናፊ namoota Oromoo bebbeekamaa yeroo dhiyeenya kana faashinii ta'ee jira ajjeesuuf. Intalli kunis kana keessa nyaatamte Andu'aalamis nyaatamuu qabaa jennee too falmachaa irraa jechaa. Osoo Oromoo waliin falmattanii seensii qabaa jechaadha. Isin garuu Oromoo waliin falmachuu dhiistaniit eenyu waliin falmachaa jirtu? Naaftanya diina Oromoo waliin falmattu jechaadha. Ani osoo naannoo du'e Amaara waliin falmattaniiti dhugaa kiyyeessan barbaadan. Reeffa kiyya na gubuu barbaadu jechaadha. Hacaaluu Hundeessaa immoo akkamitti akka jibban hin beektu.